Garuu an sidhabuu hin danda'u gonkumaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti salaamtaan teenya foonni irraa buqqaate isin haga isin chaalagaa deebinee dhufeeti jira. Arraan tana leelluu gaafilee takkaa fi lamaan gaafadhe jechuudha. Waan isin jettu walumaan kan daawwannu ta'e jechuudha. Maaliif isaanis bakka dalagaatiin jira. Isinleen ammoo hangaan waan takka takka mijeessee jechuudha wal dalagaa jirti. Hottu shaayii bunaa jenna jeetiin jechuudha. Ibriyaamee waan takka takka gaafachuudha deema. Turtii gaarii isin jechuudha. Arraan tana wayiin si gaafachuu barbaade. Hayyee na gaafadhu gaanuma feete. Akkuma beektu kanaaf faayyoon isa bishaan mashaakila jira miti. Maaliif walitti deebitanii amma wal lolu jirtanii? Walitti deebi'uu osoo hin ta'in ni beektaa haaluma dur itti wal lolaa turre sana. Haaluma dur itti wal lolaa jirtan ammallee waluma jirtan jechuudha. Duboo akka miree furmaanni? Furmaanni haaleen loo jechuun ani isaanuma dhibee. Hayyee. Furmaanni yoo sibira jiraate jechuun si agarra. Yaayyoon waan furmaatti godhuu danda'u yoo ta'e furmaata ittiin godha yookiin walumaan taa'ee godhare furmaata. Durumatti nu argatu. Maaliif hin haara rakkoon qabu? Angaafuma fakkeenyaaf furmaata waan itti godhuu dandeenyu yoo taate maallaqaa taatu yaadanaa taatu sibiraan jira. Waan furmaata itti godhuu dandeenyu yoo taate jechuudha. Garuu an sidhabuu hin danda'u gonkumaa. Eenyu anamoo? Eegaa sidhabuu hin danda'u maali? Maaliif qofaltaayi? Jechuun kaanis akkasuma jechuun anilleen akkasuma garuu har'aan tana hogguun akka laalee inni ijaajetanii si mufachiisuun ooltu. Ati garuu natti mufatin. Hin mufadhu garuu sumaan dhabuu hin dandeenye waanuma sinna dhabsiisu qofa naaf hin malee dhagaan biraa maaliif sin jaatte yaadda? Faayyoon hedduu takka mashaakila na godhaa jirti. Sababuma keetii jechuudha eegganaa fi toluu dhufne booda. Duraan gaafaan maal lolti ammoo dubbii jabeessitee jechuudha. Hanga mootummaa takkaan mootummaan naqarsiisu akka irra geessee jirti. Mee ati akkam goonettee yaadda? Haay akkas taanaan gaa laaftuudhaami manni kakaraayee jiruutu mangaliniimi. Asan booda waan barbaachisu anaa godha calcee taa'anii dalagaa. Mana keessa teessa gadi hin baatu ati. Maal kan hin dalagine? Dalagaan dalagdu anaa dalagaa maal gootu? Jechuun dalaguu jechuun qaaliin namaa kun beekadhu yoo dalagate malee kan jiraachuu danda'a. No ani dalaguutti hin jira. Asi nama lamaan yoo dalagne illee numaaf guddataa garuu yoo ni fariin mootummaan si barbaadde tariigaa akka malee si godhuu mala saniifuu cal jettee mana keessa teessa. Galtaa waan barbaachisu siif hin godhaa ni teessa. Mana taa'ee cal jee kanatti waan addareenyaa jechuun akkamitti shoota akkamitti. Haay tungaa'uun waan ulfaatu miti. Faayoo mootummaan si barbaannaan kun waan tolee uume. Waan tolee cal jettee teessa ka'a. Egaa isin mootummaan si barbaadde. Cal jettee mana keessa teessa. Duboo dalagaan. Dalagaan haa dalagee waa hunda naasii godha waan si barbaachisa. Garuu immoo faayoon eega mootummaan si barbaadu jiraatte. Gaangeen haa tokkottennaan ifittuu gabaabsitee jettee Oromoon gidi mammaasitu. Akkasii gaa maal goonaree kalaasiif maafuu karaa nu bal'isu jirti. Saniifuu duuba siin danda'ee jechuu ofeeti. Siin danda'ee waa hunda waan dhabde na gaafadhu. Duuba ijoollee tiyyee sana akkam godha? Akkam godheeti akkam godha? Hayi duuba ammaa ijoollee tiyyee jettee ijoollee yoo ta'e yoo taate nuti walii galleetu mana hafeeti waliin jiraachifna kaa ijoollee ta'e yaaddoo isaa. Yoonni kun ijoollee ta'e raabuu dhagee dhaqee na qabdi hoo akkamiin taatu? Ani jechuun amma na dhagee hedduu takka waan wanni yaade halas mashaakilli kun jechuun rakkinni dillee kun akkanatti naaf si gidduutti deemurra halas otoo firraa tisiituun irra dhaabbattee jechuudhaan si gadda. Akkas jechuun jirtu maal haasoo jirtu ayina haasoo inni keessatti naan gallee bar taphatti hin jiru waan asiin jechuun waan dhugaatii sitti haasoo jira malee an tapha akkana waan akkanaa kana akkana qoostu bar na yaamtaa'uun seene. Qoosu jirta yoo qoosu jiraatte haasiitu haa rakkoon qabu maal? Haay eegaa qoosu jirta moo maal haasoo jirtaree naan gallee bar jaalala wanni tun jaalala bar taphan taane bar. Isinis kan tana jaalaluma teenya sanii jechuun jaalaluma hojii dabarsiisan jecha haateetis bakka haala tana irra jirru kanarra gahuu dandeessi. Duuba akkam godhina jettanii akka keetitti jechuun ani immoo fakkeenya isin haala ilmaan itamam dhugan irraa qabu. Hayi maal haasoo jirtan dhugaa sirraan qabu? Waaqa sirraan qabu gonkumaa? Jechuun ati isa kanarraa qabda dhugaadha. Duuba jechuun bakka yeroo xiqqishoodhaaf sila hafuu jechuun gaaffitaa idduutti fudhannee jechuudha. Boodaaf wal deemaa rakkoon qabu. Ambar siin jaaladha. Moo Anillee akkasumatti si jaaladha. Moo akkana si jaaladhu garteeti
akkana na tuffattee jaalatii tanaa tuffisi fakkaate moo leeshii fi kana goot. Ay jaalatti deetu fiinetti fakkaan jechuun dhugumatti nama akka keenya takka qabbanaawaa nama gaarii nama suuta jee harkachuu illee ni jabaate garuu immoo sirkadhe sanuu haadha manaa lammaffaadha. Jechuun ammaan tana gullaalee faayoon bakka ibidda faattee ibidda bilbilchitee ibidda taatee ibidda uffattee ibidda nyaattee. San waliin taanee qabbaneessinaa siin jee bar. Bara ammoo waliin taanee qabbaneessinaa siin jee rakkummaan dila kana si fide si gee maal? Waliin taanee qabbaneessinaa. Dila kana nagee immoo bakka jechuun sabuma haa'anii siin fuudha jee si qaadhi madda kanaaf eeguma naaf itti ol dhufee dilli kun jechuudha. San durallee wajjii haasa'u jirraa mireeti. Garuu har'a guyyaa keessaa maaltu adda dhaabbannaa maaltu fidamee naaf hin haaju. Ambar yeroo qaalii yeroo kana qaaloo tana keessatti si wajjin bashannana. Bakka sanatti onne tina yaamtee fedaa sana an si wajjin bashannana jeetiin baara yeroo akkana keessattuu ibidda taa'e tana akkamitti mee waanuma kana tanaafuu na yaamta. Kamiin na yaamta? Ay anis jechuun dhugumatti gadda guddaadhaan gadda guddaanis nuti barbaada. Maaliif kanas jaalatti yaafitee akkuma jechutti waliin jaalannu osoo hin ta'in anis hin jaalladha. Garuu immoo faayoodhaan ati samman tana faayoodhaan isiidhaan adda dhaabbadde jechuudhaaf yeroo xiqqashoodhaaf jechuudha. Yeroon an si bilbiluu barbaade anaa si bilbila kanas miseejii naas si barreessa ogguun ani si jibee jirus naan bilbilee maaliif akka xiqqashoo adda dhaabbattu hin barbaada. Dhugumatti faayoon akkaan hin jaanne natti hojjetu. Akkam jechuun jirtu sun maal haasa'u jirtu maaltu jijjiiruuf dila kana si fide qoy. Maaliif jijjiiruuf dila kana si fide naaf hin galle. Jijjiirama wallahi jechuun jijjiiramne. Udah luar hedduu jijjiiramtee jirta maal si jijjiirame naaf hin bakka tana waan jijjiirtan qofa naa hime. Haya. Duuba akkamiin geenye seenaan bakka waan himuu danda'u ta'a. Jechuun humnaa ol natti wanni isin dalagaa jirtu kun wanni isin hojjechaa jirtu kun bakka humnaa ol natti jira maal hin godhamu. Akkanidha. Yoo ni finfirraa si dhiisee isin haala ilmaanii kun dhugaa haqa irraa qabu. Haya ana akkasirraa hin qabu isin haala ilmaanii akkasirraa qabu. Jechuun kanaaf hedduu takka akkuma isin jee amal jirrattee jechuun ammaan tana lubbuu xiyyaa kun fudhachaa jira. Barta lubbuu teetti sitti meetiin jira gadi hin baatu bakka ansi kaayee teessa siin jee baramma. Duuba inni kun dhiira silaa anaatu isin dalaguu qabaa'u tamam ogguunii fi isiinis ilmaan dirqama masoo kanarraa barbaadan ni beekte jeetti ilmaan kiyya waan ta'eef. Fuula duraa atilleen akkasumatti masoo kanarraa barbaada. Dirqama anis dalaguun qaba jireenya keenya fooyyessuudhaaf maali? Garuu wanni ati haasa'u jirtu kun amma naa balleena fakkaata. Ani gama kana sillee dhabuu hin danda'u. Keef akkamiin dhabuu hin dandeenye? Haasis dhabuu hin danda'u wanni ati haasa'u jirtu manaa bana fakkaata an qalbii cabaan. Nageet si biraa deemee hin jira. Wanta kanatti si barreessin harkaan irra kaa'e. Nageet akka ati loltee deemtu barbaadu. Deemee nageet Akka ati loltee deemtu barbaadu dhaabbaddu mee dhaabbaddu. Dhaabbaddu sin deema nageettaan. Ana akkasin na yaamtu kan akka na yaamtee kana natti himtuuf bari hin dhufne. Bashannanaafis si bira dhufe malee akka nagadisiiftee si biraa deemu si bira hin dhufne. Tamam iyyee nagee ot takka na jaalattu silaal badii malee wanti dhaaf taa'e. Kettaa. Egaa Laa si durallee nama jaaladheen beeku beeyte sanumaaf malee waan biraa. Jechuun ammaan kaameraa kaattee taa'u jirta waa suura ka'u jirta waan dalagu jirtus hin beekne kaameraan taa'u jira garuu akka baraabu jiruuf hin laalle bakka kana egaa kaameraan bootaasaati yeroo maraas ta'a akkana waraabu jirtus hin beekne egaa maaliif sin jaaree ammaan tana akkamitti waan akkanaa tana mee akkamiin irratti leeyyaa. Hundumaafuu ani sin jaaladha. Dhugumatti gooti akka jettu onnee dhaana jee. Amadi. Mana jireenya keenya ni galee jechuun sin gabalee waan birootiin itti hedduu takkaan si jaaladha. Faayoon kun hangam takka akkana jaalattu. Hangam takka akkana jaalattu. Faayoon na barbaadaa jirtu sun jirtu. Ani jechuun anaatu faayoo bulcha. Anaatu siis bulcha. Anaaf faayoo ofiisillee bulcha malee ani isin nan bulchita. Kana ni beektaa? Ni beekaa. Ayiwa. Silattuu dhalaan nama bulchitu dhiirumaan nama bulcha. Akkana bulchitu nu waan beeka. Ayiwa dirqama anamma dhagee. Kana onni hin godhu jiru leelloo hangam takka na jaalattan. Faayoon hundi isin na jaalattu ni beeka. Hangam fedha loluu misi. Waan hin fedhin yoo lolleessi jechuudha lola kiyya bira dabartu waan ta'eef jechaa maal jettu atillee akka gartee asirraa siirraa waa barattu akkanarraa waa barattu jechuudha saniif viidiyoo kana waraabee viidiyoon taa'u qabdi jeetiin akkasitti wanti jee viidiyoo tanallee kan waraabee sumaaf waraabe. Ayyaa rakkoon qabu. Wal jaalatu gaa hedduu walitti illee qoosu gizeen gaafi kana gaafatu gaa hedduu mataa na dhukkubee. Dhuguma immoo
dhuguma mataan dhukkee qawaaniin jedhuu fi waan isillee na wallaalte. Ay ammas Usman jaalatu malee waa sin jaalatu. Jechuun saraajuu waan akkanaatiin dubbii kanaan dhiiska. Wayii. jechuun stiin gosa jiran jaalatti garlameen. Egaa ka garlameen taate namni turuu biyya kaamire. Nammoo komintiin taa'e barreessaa ittiin jechuudha. Gaman waanuu aan respect maatii jaallaa haa taanu haa wal kabajnu. Arraba walirraa haa dhiifnu. Haa wal jaalannu. Masaanuunis leellorraan hin baane. Naafisiin ogguu walii galee salphatu teessanii sirree warreen na arrabsitan hundi jechuudha. Dhugumatti miyyoo tanaan hangam takka akkaan si jaallu hangam takka akkaan faayoo fi leelloo jaallu isin hin beektan waan ta'eef koomentiilee akkasii na barreessaa jirtu jechuudha. Kanaafuu hedduu takka waan nu hordoftaniif waan nu arrabsitaniif warreen nu arrabsitanis warreen nu gorsitaniif hedduu takka galatoomaadha isin jechuu barbaanna. waan nu hordoftaniif waan nu geeffataniif baay'ee takka Galatooma. Nageenyi isiniif haa baay'atu. Salaamullah. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.